Gotu maluga bazambata maluga bazambata maluga bazambata impare zaboli kechito da mena turgota nagale to kolo derkana nani namejo vivan ergoma kojiruni gotu maluga bazambata maluga bazambata maluga bazambata impare zaboli kechito da mena turgota magale kokolo derkana nani nameja ozefa ergoma kojiruni magale tiya koricha jalalan damatona gubne magale tiya inante ahun cikicik nizinis asinna dhukube dujanna dhukube garanna cirine akkana tae akkaso tae ayasallu wanti sirra eegamu sharing gootu taanan bilooki abbaa keetii nyaataa jechuudha. Sharing gootu bilooki nyaataa jechuudha. Sharing gootami share gootu dirqama jechuudha. Kana nama sharing goone bilooki nyaataa jechuudha. Asli adeellam midira bayyanatten midira ka'attu midira qoshaashan harka dhalaa eeggatu ta irratti udaantu asli miti jechuudha. Asli adeellam asli yeroo kam sa'aadi dami afu ganama galgala asli da kales ardas borus iftaanis akkuma maqaa isaa kana asli hika waan asli kana beeytani hika waan zamin gof asli jechuun hika tamal anna dhibdanii war yeroo tokko ina baqqalaan kabbadaan zallaqeen fallaqech abbabech yeshiin maarreen hundi biyya arabaa dhuftee ameerikaa dhayxee awurooppaa dhayxee maqaa yoo jijjiirattu asliin ግን ኦሪጂናል ስሙ ነው ኦሪጂናል ሰው በአማርኛም ከፈለክ ማለት ፓስፖርት ሲነገርሲዛ ያ ወራ ሩዛ በርገሪ መቃ ጅጅረተ ፓስፖርት ሲነገርሲና መቃ ፌስቡክ አትበረዱ ጀነጀና እስሪቶል ሁንተ ጅጅባ ፈተኒ ያ asli kun immoo buchilloota pirezidaantii maammetii fi maammeef nama biraan ilaalutu buchilloota pirezidaantii maammetii fi maammeedhaaf paaspoortii laasaa jechu qoy paaspoortii isin agarsiisa isinitti mudda paaspoortiin isin agarsiisa dubbisuu hin dandeettan ka yaaltamaaree zeegaanoo machem waan dubbiftanatti hin fakkaatu barreeffama waan dubbisuu dandeettanatti hin fakkaatu yoo isinitti mul'ata ta'e dubbisa bakka quba kiyyaa kan dubbisa Asiledin waan jedhama original sim jechuudha feesbuukaaf hin baafanne janajjanaaf hin baafanne qabsoof hin baafanne nahajajaniif hin baafanne original sim no asli leelaa waan jechuu barbaadu waan jechuu isin jechuu barbaadu inni tokko barruu gooticha keessanii argee ture goota jettaniini artisti jettaniini pirezidaanti jettaniini barruu sun barreeffamni sun naataachuun libdaatanam jala deemtanii afaan bantan bilook isin godha kabaja ta'a afaan kee hudduu godhitaa yoo koomenti gootanii koomenti waan isin jechuu barbaadu profeesar no doktor no pirezidaant no artist iyyuun simuu alaaqimina barreeffama tokko barreesse kuni osoo biyya jiraate tingi godhaa dubbii kanam yeroo namni waa jedhu ustaanii koomenti jalatti nama arrabsina ufille ustaanii nama arrabsina dhageeffadha osoo biyya jiraate kuni nama nyaate nama fixee jedhee barreesse hayyuun keessan hayyuun xiinxalaan siyaasaa fi
aktivisti maanno aktivisti Baharuddin Musammaa Yaasin yookiin artisti pirezidaantiin yookiin aktivisti pirezidaantiin tingi godha osoo biyya jiraate kun nama nyaate nama fixee jedhe obboleessu ani waan tokko na ajaa'ibdanii barsiin suuraa san laaltanii jechuu namoonni tokko feesbuukii gubbaa dhufanii warri bara 2019 FB banate warri bara 2018 FB banate maarra jettan እንደዛ አይደለም suuraa san akka nama sammuu qabuutitti yoo laaltan asliin kun maal no gaafa nuti dukkana keessa turre san gaafa nuti jawaala hin qabne san gaafa nuti kaameraa hin beeyne san edaa nama kaameraa fayyadamu ture edaa nama sooshaal miidiyaa irra ture jettanii tingi gootan ture jechuu bulgutti goojjametti nama moggaasu miti jechuu silaa dhugaan hayyuu aktivistii artistii taate suuraa sanirraa maal hubatta asliin kun akka ardhaatan akka arda sooshaal miidiyaa irra turin akka duraan nama teknoolojii fayyadamu ta'e isin garsiisa kuni ragaadha karaa biraatiin suuraa abbaa duulaa laala suuraa abiyyi laala suuraa jawaar laala mee suuraa namoota jajjaboo warra arra borcii baasan kana mush anaa biyya baqaa keessa jiruumi suuraa namoota hayyoota jajjaboo beekamoo laala duraan maal fakkaatan isin amma warri mana madaamii ruuza arabaa quftan warri gaala jara aannan re'ee dhuydan warri mootu biyya faranjiiti bargarii quftan mee uf laala gaaf biyya jirtan carraa suuraa ka'uu argattanii laata argattanii beeytaniyyuu kaamera maayyuu ijaan argitanii jira bar argitanii oolos warri suuraa kiyya kana goraa ooltan guutuu keessan banaa bar argattanii hin arganne asli jechuun gaafa 11 beetiin Itoophiyaatti 600 fi qarshii 658 fi saantima 10 11 beetiin Finfinnee qofatti hin gurguramne san gaaf jawaala kaameraa qabatu ture nama maal jedhetitti mu nama haga humna isaatiin teknooloojii wajjin deemu ture jechuudha adhaamiti dhalootuma isaattu asliidha jechuudha kanuma kanaaf immootu wanni isin osoo biyya jiraate mucaan kun nama nyaate nama fixee xaragee fixee warri jettaniif asliin bineensa miti alhamdulillah bani aadamii oromoo qulqulluudha abba torbatti inna na dibaana yeroo tokko achumaan birrii 300 taariban suudaanii kana gad dhufanii fuulii suudaanii kana nyaatanii kasanoo achitti jawaala nagayaan qabatin kaayiroo kana dhufanii ooppoo qabatanii mee rabbii keessanii jedhaati dhugaa rabbii haa dubbannu uffata ambara san uffadhu laalati ka pirezidaanti maammeen arra uffatu laala tokkoomi wal addaa jechuu Itoophiyaa yoo taate namni guutuun hiyyummaa biiteena sun qal'aadhaa zanaa ija fakkaata nama du'ee ka'e fakkaata haate Itoophiyaa qabda abbe Itoophiyaa qabda obboleessa qabda suuraa naa ergi jedhiin Itoophiyaatti waan namni fakkaatu qubna garnoo inde namni jijjiiramuun ilmi lamaan ni jijjiirama bar nama jechuun ka jijjiiramu bar namni qaaman jijjiirama sammuun jijjiirama adeemsan jijjiirama birqinoo inde yeroo sanitti carraa akkasii argachuu jechuun asliin dhugaa orjinaal aslii jechuun nama uf ta'ee jiraatu uf dandayaa jechuun kana manna faarsan jennu ka ufi uffaarsu dhiira namaa jechuun aslii ta'uu hubattan tureeyyuu kuni isin hin gubuu bar kun naman gubuu bar please kun bineensa naman godhuu bar gaafa san I think namoonni amma aktivistii taanee sinti follow allen 90 follow allen asliin bulguu fakkaata jedhu kun yeroo san waan social meediyaan ta'e hin beekan waan kaameraan ta'e hin beekan magaalaa warra dheessu jechuudha warra magaalaa dheessu ay asliin tun waggaa kuma haa jiraattu wallahi gurraachatte wallahi akka tilikkii nama walchite dhugaa hin gurraachate mucaan kun sheer godhi afaan bantee na laalini umma kun sheer godhi afaan bantee waan ulaal zayti abshirii maal waa firanna irraa du'e seetammoo saahibanna irraa du'e nagaya qaba abshirii maali achi dhagaa suura abbaa feetanii ilaalaa isin hin jedhe suura ma abbaa feetanii ilaala suura mee amma namni akka oromootitti bareedu ka aangoo guddaa qabu abiyyi malee jira akkuma oromootitti abiyyi bareedumsaan tokkoffa beekadha hayyuudha aangoon tokkoffaadha yallam ka abiyyi leela
suura isaa ka gaafa duraanii ilaalame ka gaafa inni wallagga jiru laali suura abiyyi yookaan akka anaa kanan ta'in uffata akka anaatuun qabu ture gaafas abiyyi maal tan bacaan dhugaamaa isinitti himne dhugaamaa isin seenne asliin kun haftaami nama biyyatti sarraatanyaa jaha qabu ture yookaan yoo allaahii gubbatti jedhu dhugaa hin seetan wallaahi billaahi tallaahi namni gaafa biyya jiru sarraatanyaati ture kuma dhibba jaa kafaluuf faransaa biyya amma jamaa jiru kana jira tanuu intala dhalaata akkam bare domma bargarii kana nyaatte hudduu baafte sarchi godha alaala onnee jaallaa jira feesbuukii warabbal kaaba isini kagadhe dhugaa rabbiti namarra nuti kijibaan hin dhaadannu kijibaan qabsaayaa uf hin goonu fakkaannee hin bullu jara keenya kadhannee hin bullu jara keenya chilootaan bulguu jechuun kayoo kadhatee dhabe nama arrabsu nama nyaatu saahiba ufii nyaatutu bulguu yookiin nama nyaatu jedhama malee ka akka aslii kanaa miti asliin sumunii namaa haga tanan kadhatu asliin gite gaddeebituu namaa jechuun gadhee namaa jechuun nama sulumuniif shilingii nama kadhatu sinigalee abshirii akkana godhan abshirii keessan laala akkana godhan abshirii keessan akkana godhan akkana godhan abshirii warra abshir jettani akkana godhan min taamata allachee abshirii koo yoo namni namarraa du'e yoo firri namarraa du'e yoo abbaan namarraa du'e yoo haati namarraa duute yoo aan aali namarraa du'e abshir naman jedhan ani koo itti boonaa barra yaadannoo argite yaadannoo bara baraatti ilaala argite isaa gurbaan kun adha kaayiroo dhufe sooshaal miidiyaa fayyadamuu hin turre iblaanyi warra Oppo fi Samsung fide made in Oppo of Samsung Oppo Tecno warra kana wajjiru he warsin kana wajjiru ftan dhugama rabbi dubbaname mee namni dhugaan fayyadamu turte amma gaafa dura networkin Itoophiyaa shari'aan asra and debatin dhuftu sintina bareech mee maa meeseen himiyas sila ani bulguudha nama nyadda hin beeytu maanum yellam inna asliin by the way nuti gruupii ijaarreen kadhannu keessan boonnee kadhanne yoo namni nama naman arrabsinu alhamdulillah fayyaa qabna rabbiin ammallee harka naman eeggachiisini alhamdulillah ya rabbi ki alf wala baguma rabbiin kadhattu nan godhin silaara deebii sun wallahi wanti darbinen jiru asriin gaafuma akkasi akkasitti qal'aasanillee tuu heda jedheen kadhanne bar wallahi ay miskiina ki iski laaf gabbaannaa ante duroo yen nabbarkes ani dhugaa rabbi mee maammeen kun jechu maammeen amma mucaan kun osoo biyya jiraate anyway gurbaan kun pirezidaanti maammeen aktiivistiin keessan aktiivistiin keessan aktiivisti yookiin gizee hunda nama arrabsuun hin ta'u nama arrabsuun hin ta'u gizee hunda artistiin keessan maaliif jabbiloonni pirezidaanti maammee aaruun barbaadu beeyta dulloonni mana madaamii akkana jettaniitiin birriitti ergitan akka isin aartan hin fedhu gizee hunda nama arrabsuulleen hin ta'u kanaaf mee jabbiloonni pirezidaanti maammee yookiin dulloonni pirezidaanti maammee jechuu warri isaanii dhiixanii achitti artistii kenna aktiivistii kenna hayyuu kenna maammee kenna jaalallee kenna dhiirsa kenna akkasoo kenna jettaniin mee dhugaa rabbi maammeen dhugaan aktiivistiidha wallaahi mataa isa dhungadha suura amata sadi dura ka'e mush suura akkasii ka bara xaaliyaanii ka'ame sanii miti suura bara xaaliyaanii aslii laal chik goote amma kalee namoonni tokko surree bulee tanaaf shaamizii bulee kanatti arginaan akka waadhaan kaayiroo dhufee huccuu hunda godhachuu baradhee itti fakkaate mee laalaan gaafa biyya jirullee uffata wal fakkaatu godhata asliin bar baadiyaa taa'etti baadiyaa jiraatet baala 500 jacket baala 500 surri baala 400 ጫማ ስንት ነው 1000 አቦ አስሊን ዱጉማ አስሊ ባይሆን ኖሮ ይቆጨኝ ነበር ያ ማመን አረከነ ጋፋ አርቲስቲ ከነ ነማ ጫማ ነጠላን ፍንፍኔ ከሰ ደሙ በር
nama caammaana xalaan kaayiroo keessa deemu laa ilaaha illallah pirezidaanti maamme bataama wallahi pirezidaant habibi jirta jira nagaa fayya awo baak dalaga raabee bakkuma dalagaa rafee ture beeyta maaltu deema sila jaboo arte fakkaata ummata kana dhukkeen naqu jirta beeyta aktivistii Oromooti ka ufin jedhu tokko yookiin anaa fi Jawaar Mohammed hiriyyaadha. Anaaf Jawaar Mohammed nama nu jibbutu nu qeeqaa gurbaa jedhu yookiin artistii tayaa yoo fedhe diraamanyaa tayaa yoo fedhe kadhattuu tayaa yoo fedhe aktivistii tayaa yoo fedhe goota tayaa isaantu jechuun maqaa namni maqaa baay'ee qabu kun mee aktivistiin Oromoo tokko anyway maqaa kabajaatiin hayyuun Oromoo tokko. Ya, nama wata kan bayani nama wallalan ilma osoo achin gahin calqabuma mucaa president gange jedhanii isa maaltu Oromoo isa godhe Oromoo miti kiyyaan sigale akkasitti in arsinu no awwaa baay'ee naan jedhee jira sigale na arrabsee dhukkeen irraa kaasee gurbaan kullal waamee kanaan jedhee booddee lafaa aboo jedheen ati Oromoo iyyuu miti oduu jedhu jira kinu abbaan kan kee akkana haati kan kee ebalu bakka akkana jirte jimmaan naannoo akkanaatti dhalatte iddoo akkanaatti irraa dhufte itti muddee beekta barreeffama jecha ragaa qabatamaa hojii ani jennaan no kiyaaro ati ijoollee magaalatii miti ati araadaadhaa miti akkamitti akkana na salphifta akkamitti akkana na goote imimmaan ija lamaan qabatee na booye sii galee amma salphiif gabaabaa gorrame gizee hundan arrabsinu waa qofaatu irraa dhaaphuu naan jennaan kalaas bakka mucaan akkana jedhee iyye booyee dhiisii naan jennaan irraa dhaabbe malee ani ciitii isaa takkaan gadi haasa tak godhii biraa yoo son geenne jechaadha gaaf tokko sii galee mucaan sun jechaadha kaanuu nama qarqaaru ta'e jechaadha kaardii naa kennii jedhe kaardii kenneef guyyaa lammatallee na deebi'e aboo maamme amma bakka dalaga jira kaardii si saada bilook godha saada bilook akkanyaan bakka dalaga jira maamme yoo dalaga irraa ba'e si ergaa jedheen haguma kana dadhabee bakka dalaga irraa dhufee rafi ganama kiyaar bashiir jechuun amaaraat isaa maali dhukkeen irraa kaasuun eegalu birrii kudhaniif jecha nama oromummaa namarraa mulqu kakana osoo inni oromoo ta'e akkas na godhe yoo oromoo miti amma akkas hin goonu dhiisi inni waan fedhe waan fedhe haa ta'u kiyaar an amma gaafii si gaafachuu si galche malee hamaamni arrabsituufi miti okay gaafadhu waan fedhe tokko pirezidaanti maammee kun tokkoffaa maqaan kun maqaa nama biyya bulchuuti lammata mootu ani aktivistiidha anaaf Jawaar Mohammed hiriyyaadha jedha sadaffaa mootu an artistiidha jedha mee xiinxalaan siyaasaa tokko hayyuun Oromoo tokko yeroo ka'eetiin ilma Oromoo wallaalan kuni bulguudha silaa biyya jiraate nama nyaate nama fixee jettu madaala kamiin hayyuudha madaala kamiin aktivistiidha madaala kamiin artistiidha maammeen dhiisi Oromoo haa ta'u sixee haa ta'u san dhiisi. Okay, bareda, gaafii bareda. Calqabuma aktivistii jechuun yoo gara afaan Oromootitti kallatti maan deebisne aktivistii jechuun quuqamaa jechuun waan biraa barhiikoo biraa irraa gadi hin qabu. Ati ni quuqamta taanan dhugaan saba tokkoo dhugaan nama miidhame tokkoo si quuqa taanan dabni namarra dalagamu tokko si yaachisa taanan akka waan sirratti dalagameetitti garaa si nyaatee dubbatta taanan quuqamaadha. Aktivistii. Fedhii kee keessa jiru ibsate. Artistii jedhamuun garuu immoo kanaaf jennaan madaala san hundaan guutu. Maamin nama akkanumatti ajandama soqateetumaan waan argaa sa'u keessattuu amma daldala eegalee yuutuubiidhaan sii galee sansaniif haasahu malee madaala aktivistii hin guutu. Asitti kufa sii galee. Lammaffaa immoo gara artistiitti yoo dhufne weellistoonni iyyuu jecha. Fakkeenya Hacaaluu yoo fudhatte artistii osoo hin taane maal jennee yaafna Hacaaluu maayyuu jecha mucaan uummanni Itoophiyaa guutuun jaalatu sanu weellisaa jennaan hojii aartii keessaa ruubii takka qabata jecha warra fiilmii dalagoo ebalu aaktar ebalu akkas jedhanii yaamanii jecha sii galee kanaafuu maammee pirezidaanti maammeen
madaalli kaminuu aktiivistummaa fi artistii keessa illee seenu akkuma beeraa shara dhaabdee Okay. Amma ka isaa irra tarra ka san irra tarra karaa biraatiin mee amma yeroo baay'ee nama yeroo maammee nama ufuma dhiyoo kanallee haadhaaf abbaan isaa Amaara Gondar irraa Finfinnee Gondar irraa Arsii galanii gurra yoo muran hin beekuu jedhee ofii dura na arrabse. Haa ta'u dhiiseefi jira. Immoo jechuma san irratti anatu harka kiyyaan feesbuukii banee fi Oromoo wal barsiisee jedhe. Mee suuraa inni har'a poosti godhe san haati isaa yoona namni haadha isaa akka biyya gale maammeen jechuudha. Wallahi rabbii lama taane akka kadhe. Maammeen akka biyya gale haadha dhalte dhaqeen dubbin. Achi bakka itti dhalate jechuudha. Rabbi haa araaramuu fi abbaa amrii ta'e malee maazariin isaa hin jirti jechuudha. Hin jirti maazariin maammee deette jechuudha. Abbaa amrii ta'e warra jaannata rabbiin haa godhuun. Rakkoo irraan qabnu isa malee. Inna namni haadha ofii hin dubbisin. Namni haadha ofii hin dubbisin. Aslii gaafa xaaliyaanii jaakkeetii maallaqa 500 bitamu. Kofoo birrii 500 bitamu. Caammaa birrii 400 bitamtu godhatee yuunifoormii akka ijoollee isaa ammaa caalaa suuraa ka'u kana gaafa san pirezidaantii maammeen kun bakka suuraa itti kaasanuu beeka jawaayaa qabaa hoo. Waa takka jira beektaa namni hinaafe waa baay'ee haasaya takka jedha. Lammaffaa ammoo ati zabana san waggoota 10 akka har'aa dura beektaa seenaa keefaa boonsa yoo kaasee natti himu beektaan amanuu xiqqoo isiin rakkisa sii galee si ijoolleen yeroo saniin turte wallaahi dhuguma haati na jajjuuf yookaan immoo anaaf ati riyaa taaneef miti sii galee boonsa naa hima beekte bara akkatti hojjiteenne beektaa abdi dheereedha maqaan kee immoo aslii miti innaa abdi dheeree fa'aa hojii bara akkatti teenne waan akkanaa nyaanne minaamin jedhee boonsan beektaa istirii duraanii kana gadi fuudhee shamaashama. Hage dhaga'uun gurratti rakkisu tokko jira. Sanachi yoo bira kunne beektaa feesbuukiin kun wal nama qixxeesse Haayidar Haajullee fi dheebuu bilisummaa fa'aa waggoota dheeraa dura wal beektan na fakkaatenna. Fago min zaman si galee. Namni hinaafe waa baay'ee haasa'aa takka jedha. Amata 11 har'aa laal amata 11 har'aa gaafas maammeen Jimmaa buna guura. Maammeen Jimmaa buna guura amata 11 har'aa. Ana boonsadha dheebuu bilisummaati ijoollee hedduu jira warri feesbuuka akka beektan itti bilbilaa gaafadha dheebuun bilisummaa hin duune manfuwaa jira boonsan sibira jira haa gaafatan amata 11 har'aa jechuudha. Gaafa san maammeen Jimmaa buna guura. Buna akka itti guuran hin beeku malee gaafa san maammeen akka itti buna guuran hin beeku kun obboleessa isaa gaafadhe an guyyaa kana barumsa itti agarsiise akkuma itti buna guuran hin beeku maammeen gaafa san Jimma amata 11 har'aa jechuudha. Asliin nama gaafa san dura suuraan sun suuraa biyyatti ka'e ani amata 13 erga biyya namaa amata 15 biyya namaa arga jiru jechuudha. Tokkoffaa ani alhamdulillahi jedha umrii dheerachuuf lammaffaa ani mootu ruuza nyaadheetiin quufee ruuzan argitee sinootiin FB hin bananne qoy sii miti maammee deebisuutti jira maammee fi jabbiloota isa warra akka maammeetti yaadu hunda jechuudha. Inna lammata ani ruuza quufee ruuzni sammuu kiyya nan jijjiirre ruuzan FB kiyya hin bananne FB hin bananne ruuzan suuraa ka'uu hin eegalle biyyatti kun gidaara abbaa kiyyaatitti irkadhe mee manuma keenya laali amata 10 dura manni akkas jiru har'a fooqii darajaa meeqaa tahinna laata jedhee tilmaamu inni manni sun amata 15 har'aa dura osoo an biyya jiru suuraa sun anaa kutaa 7 baratu ta'eeti. I think maammeen barruu sanuu yookiin nama barreessee fi yookiin gurii koppii godhe malee wal beeyna. Wallahi maammeen barreessuu hin danda'u. Ani ispeelingii maammeen beeka jechuudha. Asliin nama waggaa 15 dura kutaa 7 bahe mana warra kiyyaatitti irkatee suuraa san ka'e. Tilmaama kamiin aslii arrabsan na dhibaana beektaa. Kanaaf arrabsuu dhiisee itti himutti beektaa. Arrabni hin barbaachisu si galee lammaffaa ammoo inni biraa mootu amma namoota aangootti dhufan kana mee amma akka Oromootti yoo fudhanne namni aangoo guddaa qaba. Namni bareedumaan tokkoffaa yoo tilmaaman ta'u abiyyiin ka dursu hin jiran natti hin fakkaatu. Suuraan gaafa abiyyi baratu suuraan gaafa abiyyi wayyaane matanaa wajji dalagu suuraan gaafa abiyyi biyya jiru
Malki yesani liyunnati qaba yoo malki taate malee. Garaagarummaan qabu liyyuunnatii miti. Garaagarummaan qabu. Carraatu koo yeroo fide malee asliin argitee teknooloojii wajji deemuun warroota irra aangoorra jiran kanaan hiriyyaadha malee kajeeltuu kadhattuu akka maammeetun afaan asliin arrabsitu hin qabduu hiika jedhuufi kun beeyta. Siigalee waa takka jira immoo suuraa ka'uu kana namni beeyta zabana san maammeen mana suuratii miti kophee lukatti godhatee hin deemu yoo dhugaa dubbanne jechuun mucaan sun siigalee. Maammeen ammaa kopheen qabu. Waan hin beekne tokko. Waan hin beekne yaani namni waan hin argin takka waan isaaf raajii waan takkuu hin argin dinqii itti fakkaate siigalee waan san poost gochuu danda'e irra laallamu tarii namni beektaa waan inni zabana san hin beekne tokko ati beekuun siif haaraa ta'uu dhabuu mala. Inni immoo sii zabana bilaakii san fotoo ka'e anuun qabu fotoo zabana bilaakii kalariidha. Kiloota barbaada. Siigalee. Annaa yeroo bilaakii san yeroo baay'ee tokkoffaa wanni natti tolu maali beektaa? Asliin ati yaada kee dabarfadhu itti himaanuyyuu. Mee haa dubbatu inni illee immoo eegaati hagana jette zabana sana naafati kaalsif koofii haadha walitti hin dhufnu ergaati jetteen immoo mee deebii isallee ilaalla waan inni jedhu jechuudha. Inni deeggarreecha isallee siigalee. Sanirraa kaafe immoo namoonni baay'een kan rakkisan beektaa namoota Dr. Abiyyi himnee isin caalaanatu Oromoodha nama nuun jedhu. Namoota it is so rakkoon qabu atirra darbii irra laallamu. Indoon bareedaadha yoo maalummaa fi akka amma fakkeenya osoo waan kana si qirqirsanii yoo nutti himtu ture seenaa kan kee jechaadha. Namoota daawwattoota kan abbaa irraa dhagaillee dhaga'u dhagahe bareeda godhee yoo akka asliin nun ta'u jedhu eenyu waan jedhu san dhageennee jirra. Akkasii aslii kiyya jabaadhu aguma yaani aguma nama xiqqoo isii haaree ta'e dhufe. So jabaadhu. No kuni nama dhaarsu. Nama dhaarsu. Anyway. Zabana Haila Sillaaseti aljaniif Haila Sillaaseti namni nama dhaadu hin jiru. Kana namoonni mootu bakka dhalootarra maatii keenya barataadha. Anillee barachuu ture beekumsa qabaachuu ture teknooloojii jala deemuu ture jettan mormii qabdan suuraa keessan ka waggaa 10 dura ka waggaa 15 dura poosti godhaan agarsiisa. Poosti godhan agarsiisa. Yookiin kophee gommaa qabda bara sanitti dhugaa rabbiititti dhugaa walitti himu. Waggaa 10 dura guutuun keessaa warri amma Facebook irra jirtan kun waggaa 10 dura takka kophee gommaa qabda takka qumxaa godhatta takka tiiseedha takka gabareedha bakka yoona hin agar inqifaati noor bahal rakkina way qabdi. Kanaaf ani amma maal sitti mudda maame maal sitti mudda nama daaltooti maamen ana rabooda maamen yoo waan fedhe jedhe wallahi yoo waan fedhe jedhe dubbiin maamme nan aarsitus nan gammachiiftus nama daaltooti jabbiloonni isa jala burraayixan immootu bilookitti isin naqa jechuudha isin maaliif jennaan nama daalto namni jechuudha ani si arrabse malee gaaf durallee ufii dhufteen arrabsite dhaga'utti jirta dhaga'i. Asliin kun asliin argite nama sadaqaa si kadhate tokko abbo wallahi tirii ati nama tirii irraa nyaatte irratti udaantu kanaaf sin arrabsin kanaaf kabajaan sitti himaa jira jechuudha waanuma feete yuutuubii keetiin guddifadhu feesbuukii keetiin guddifadhu nama daaltu madaala tokko mi jechuudha madaala miti maaliif kadhattuu fi orjinaalli tokko miti kadhattuun yoo kenniteef si eebbifti yoo dhoggatte si abarti kanaaf kadhattuu yoo qabaadhe hin kennaaf akka du'aa hin gootu yoo dhabe rabbi si haa kennu jedhaan kadhattuu hin arrabsan qabaatan hin kennaniif dhaban itti dhiisan jechuudha kanaaf maammeen har'a booda yoo na arrabses yoo na faarses min ingilas tokkoma na biratti tokkoma hiikaa namni hin beeyne
namni suuraa hiikaa hin beeyne min aynat daddabyu hushaa gadi ta'uu isa agarsiisa argitee kanaaf baktiin seenaan qabde waan akkana kana anyway xumuree jira wanni mootu isinii dhaamuu barbaadu ujoolleen FB'n keessan maqaa jimmaa jedhu beesti jimmaa haa ta'u maarree jimmaa haa ta'u maaloo jimmaa haa ta'u yoo biyyatee kabaje dhugaa rabbisitti himan rabbii tokkocha malee annama arab suratti abbaa fedhan sodaadhu abbaa fedhe qoyee tokkummaa eegasii dubbatan ujoolleen FB'n keessan beesti jimmaa haa jedhu sanyii mootii haa jedhu sanyii abiyyi haa jedhu sanyii maammee haa jedhu sanyii tokkummaa haa jedhu sanyii abduuse haa jedhu FB'n keessan maqaa jimmaa dhayatu wallaahi koomentii jalatti na arrabsinaan jechuun akkanatti isinii guura uf eeggachiisa akeekkachiisa kun jechuudha ani nama oromoo kutaan qoodu miti kashalabbee kadhattuu lammaanyii diqaalaa akka maammee tan ammoo maammeen gaafa al jirtu iyyuu deebii naa deebisaan ture jechuudha udaan akkanaa tana hin arrabsullee arrabooda hin arrabsu wallaahi hin arrabsu waan feete haa udaantu kadhattuun yoo kadhattee namarraa dhabde akkanuma waan ta'eef kana anama waan si galcheef dhagay ati ilma oromooti kadir ilma oromoo tokko obboleessa kiyya baay'ee si kabaja ujoollee keessan warra maammee dallaa godhatanii FB'n isaanii beesti maarroo jimmaa beesti maalee jimmaa beesti akkasoo jimmaa sanyii mootii warra jedhu warra na arrabsu kanniin dhaamsa tokko dhaamif akka ijoollee ganda isaaniitti. Galatoomi Asiliyaati ofii keetiin mataa dhukkubsataa jirta malee ofii keetii faarta malee. Waan tokko siimuu barbaada. Namni aaree fi bishaan guute takka asii galee gaafa aartiin dubbatin jechuu manguddoo keenyan nu gorsan hin dhagaa hin dhageessaami. Sammaa keetti fuudhi yoo si rakkisa. Hin dhageessaa? Sagalee keetiin jiru ture amma hin dhagaama. Hin dhageessaami amma? Sagaleen koo fagaatee sii dhufaa bayitii na deebisa. Na baasii ta'ii na deebisa. Anyway, tokkummaan bahee jira. Dhageettan moo dhageen? Oromoo ta'uu qofaan nama jaalatu. Oromoo ta'uu qofaan. Feetu Jimmatti dhaladhu, feetu Wallaggatti dhaladhu, feetu Baaleetti dhaladhu, feetu Arsiitti dhaladhu, feetu Booranatti dhaladhu, feetu Harargeetti dhaladhu, bakka feetetti dhaladhu I don't care. Oromoo qofa ta'i. Oromoo qofa. Si galtee? Bututtuun Oppo fi iPhone Samsungiin namaan qixxeesse argitee tunniin amma warri kaleessa beektaa gizee duraan warri bara 2018 Facebookii banatte dadhabnee yoo jedhan beekan callifna nuti. Beekan callifna. Kanaaf aktiivistii keessan aktiivistii maammee yookiin goota keessan sinigalee goota keessan yookiin artistii keessan qabannaan qabadha laal kabajaa waamutu jira nuti artisti kubur pirezidaantii maammee dandeettan qabachuudha dadhabdan immoo har'a boru iftaan isin eegaa kazaa በኋላ ልካችሁ ይነገራል እንጅሩ tokkuma kee injiru mul'atu kanuma siin jenna anyway asumaan immootu waan isin baruu isin beekuu qabdan tee nazariin budaa bineensa illee miti nama nyaatullee hin dhageenye asli
ممكن غندا ورا مامي غندي ورا مامي نما نياتو مر زرين إسا إني نما نياتو تاو ملاني نما نياتون أجرّي إن أجن ألو وصفهم بني السلام عليكم أصلي. ألو أصلي. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو أيه وعليكم إن دلقا رقف واقع أمما كان نغان نولجت نغان نبولج غا علمي نما دور والدبون جرتي والسئون جرتي والاتبؤون جرتي والأفود أبوچون جرتي جارسما yeroo gaarii qabaadha jaran yeroo gaarii qabaadha irraa bayaa jirra jaarsummaa ani maamee sodaadhee arrabsitanii namiitan jedhee laayivii hin dhufne hin arrabsinellee hin sodaannellee kanaaf maalin isin jechuu barbaada beeytanii manguddummaan barbaachisu Ibrahim saniif si baase kanaaf maal isin jechuu barbaada qaruuteen iski qaruutee lamaan ni nyaam qaruutew pirezidaantu iski suuraa amata sadi dura poostii godhaati kazzaa buhaala akkasitti nu arrabsa isinin jenna gabaabatti dhumarratti maal isin jechuu barbaada mumkin yoo akka keessan yoo ganda naannoo asitti dhalatte yookiin namni ati beeytu yookiin atumti waan akkasii nama nyaattan malee hin agarre nama nyaatullee hin agarre nama nyaatellee hin agarre kanuma siin jenna profeesaru doktoru aktiivistu maaliif kanuma isiniin jenna yeroo gaarii qabaadha isiniin jenna lamaan nyaam asliin yaa hin baratin ta'uu bartan jechuudha. Sirgalee natti muddaa jira waan ta'eef warri bilbiltan bakka ciao abbo bilbila kan bye 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 bye